daa'ima lama qaban ture. Daa'imni tokko ija isaa dhukkuba waraqaa markaan qabachuu dadhabuutti gahe. Sana booddee wangeelaawwiin faan kadhatanii fi imimmaanni sun inuma dhaabbate. Iji sun boo'uu dhiisee guutummaa guutuutti. Kanaaf Waaqayyoon isa kana galateeffachuu kan barbaade. Dhukkubni na rakkisu kun tureera yeroo dheeraadha gara waggaa 5 oliiyyuu ta'a. Manni yaalaa neerfiidhaan jedhanii qorichuma naa kennu marfee naa qaxxaruu inuma fudhadhaa otuma dhuluqqeettuun gola hojjechuu dadhabeen iyyuu deebi'ee dhukkuba natti ta'e. Erga gaafa dhufee dinagdee kadhadheetii naan baay'ee galanni Waaqayyoo haa ta'u. Haati koo kuni baay'ee dhukkubsatanii sammuu kanas olumaa gala adooti. Asitti yoo du'anii baay'ee si rakkisu baajata baay'ee si fichisiisa fudhaa galaanuu jedhanii bakka fuuneen galuu hospitaala keessatti adu'anne ogeessota jalaa sinnoo qate dhukkubi kun jalqaba garuu neerbii jedhameetu qoricha neerbii liqimsaa turan. Sammuun isaanii waa yaaduu hin danda'u. Yoo nuyi sireerraa baannee gadi buune sireerraa gabbuu nan beelee nannee bode nuun hin jedhanii akkasumatti ciisanii nu ilaalu. Sababi isaaniilli kuni bakka akkamatti gudeesha ta'e ciisaatti kunis akka nuuf hin qotaataran akkasumatti sireerra ciisu bakka rakkina isaanii tokko nutti himachuu hin danda'a. Wangeelaawwii Yohaannisiitti geessaa itti calletti ala meeqa deddeebitee dubbatti. Amma bilisa baanii. Amma bilisa baanii ofii isaanii deemanii. Amma fayyitanii. Mee beenaa akka walii gannaan naatiin ilaalu.